AI'wwan sakandiitti imeejii ittiin uumuu dandeenyu kan dhibboota lakkaa'amantu jira. Haa ta'u malee warreen kana keessaa isa kamtu beestiidha jettanii yaaddu. Har'a AI sadii bebbeekamoodhaaniin wal isin barsiisa. Leonardo, Adobe Firefly fi Ideograamiiniin imeejii generate godhee isin agarsiisa. Akkaataa itti fayyadama isaanii waan adda isaan godhuu fi dhumarratti ajaja wal fakkaatu gaafannee riizaaltii isaanii waliin ilaalla. Kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Leonardo AI irraa eegalla. Leonardo AI kun AI ittiin imeejii generate godhu keessaa isa tokko isa akkaan beekamaadha. Kanaaf Leonardo AI kun kana fakkaata jechuudha. Dashboardiin isaa kana fakkaata. Yeroo isin jalqaba isa bantan sirkira yeroo jalqaba bantan kana fakkaata. Kanaaf gara gubbaa kana get started kan jedhu kanatu jira. Get started kan jedhu kanarraa gattuqachuudhaan gara itti aanutti deemtan jechuudha. Kanaaf fuula kana yeroo inni isinii fidu fuula kanarra sign up or login kan jedhu kanatu jira. Lameen keessaa nuti haaraa yoo taatan sign up gootanii kana dura nama itti fayyadamee beeku yoo taatan ammoo emailii kana dura ittiin galmoofsanii login gootanii kanaafan sign up kan jedhu kanarraa gattuqadheetiin karaa emailii kiyyaatiin yookaan ammoo karaa Google kiyyaatiin sign up godhadha. Kanaaf mallattoo Google kanarraan gattuqadhaa jechuudha. Mallattoo Google yeroo gattuqadhu akkuma isin inni itti mul'atu kanatti gara appilikeeshinichaa nagalchee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan gara appilikeeshinichaa isin galcha. Dashboardiin appilikeeshinii kana fakkaata jechuudha. Generate kan jedhu kanarra yeroo gattuqannu haala kanaan gara fuula kanaa isin fida jechuudha. Fuulli kun fuula irratti nuti imeejii generate godhannudha. Kanaaf fuula kanarratti imeejii barbaadan fuutanii generate godhachuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf akkuma isin agartan kana asirratti gara gubbaa kana yeroo laaltan haala kanaan isinitti agarsiisa jechuudha. Akkuma agartan kreditii isinii kanna guyyaa hundaa'u kreditii isinii kanna. Karaan tana kreditii kana itti fayyadamtanii boroo yoo deebitan kreditii haaraa isinii kanna. Kanaaf akkuma isin argitan kana gubbaarratti amma kreditiin biyya 150 naa kannee jira. Kreditii 150 kanaan imeejii generate godhachuu hin danda'a jechuudha imeejiin barbaade. Amma akka isin jala kanatti agartan imeejiin isin agartan tun imeejii namni generate ittiin godhateedha. Imeejiin kana dura generate ittiin godhadheedha jechuudha. Kanaaf akkuma isin agartan kana dura imeejiiwwan kana generate godheen jira. Dhugaa dubbachuudhaaf imeejii realistic ta'e nama kanna. Imeejii baay'ee realistic ta'e irraa argattan jechuudha. Kanaaf kana fakkaata. Kanaaf aappii Leonardo kanaan imeejii gosa barbaadan create godhachuu dandeessanii imeejiin san maybe thumbnail itti fayyadamuu dandeessanii imeejii purpose biraatiif itti fayyadamuu dandeessanii social media adda addaatiif itti fayyadamuu dandeessanii. Kanaaf imeejii barbaadan aappii yookaan ammoo AI Leonardo jedhamu kanaan create godhachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf ammaan tana ajaja tokko kanneefiitiin jira yookaan ammoo promptii tokko kanneefiitiin jira jechuudha. Promptiin kanneef maal jedhaa intala lammii Itoophiyaa takka akkasuma ta huccuu aadaa uffattee jirtu ta ala dhaabbattu ganama ala dhaabbattu aduu keessa ala dhaabbattu ta nama dhugaa fakkaattu naa kaasii yookaan ammoo footoo akkasii generate naa godhi jeetiin itti kanne. Kanaaf mee waan inni generate godhu walumaan haa ilaallu jechuudha. Akkuma isin agartan kanatti yeroo akkatti itti barreessitan mallattoo fuulduraa xiyya fuuldura jiru kanatu jira. Xiyya fuuldura jiru kanarratti haala kanaan gattuqachuudhaan akka inni generate godhu gootan jechuudha. Ammaan tana akkuma isin agartan kana generate godhaa jira. Akka isinitti mul'atu kanatti gara gadii kana generate godhaa jira jechuudha. Meegaa yeroo inni generate godhee fixe kan waliin ilaallu ta'a. Akkuma isin agartan kana intala akkanaa tana generate dha godhe. Intalti inni generate dha godhe tana fakkaata. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf footoo baay'ee dhugaa fakkaatudha. Amma kana nama dhugaa gaara wayii keessa dhaabbatee footoo ka'ee fakkaata malee nama AI'n kaasee hin fakkaatu jechuudha. Haalli ifaa itti fayyadamee haalli inni kaameraa itti fayyadamee baay'ee nama ajaa'ibsiisa jechuudha. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. AI'n deemee sadarkaa kanarra ga'ee jira. Kanaaf intala lammii Itoophiyaa ta huccuu aadaa uffattee ganama ala dhaabbattu tana fakkaatti jechuudha. Tana naa kaase haala kanaan footoo barbaadan Leonardo AI kanaan generate godhachuu dandeessan jechuudha. Ammas gaafii biraa gaafadheetiin jira. Gaafiin an gaafadhe yookaan ammoo promptiin an kanneef maal fakkaata adurree jechuudha. Adurree mana nyaataa keessa teessee nyaata qopheessitu wayii footoo akkasii naa qopheessi jee gaafadheetiin jira jechuudha. Gaafii Leonardo kana mee walumaan waan inni nuuf fidu walumaan ilaalla jechuudha. Mee bakka footoo generate gootu kanarra gattuqadheetiin riizaaltii isaa eeggadhaa jechuudha. Waaw! Akkuma isin agartan kana adurree mana nyaataa keessa teessee nyaata qopheessitu haala kanaan footoo naa kaasee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf footoo baay'ee bareedduudha. Akkuma isin agartan kana adurreen haaluma akkuma dhugaa fakkaatutti albee harka qabatteeti kichinii keessa teessee kaarotaa fi waan akka timaatimii fi kana cicciraa jirti jechuudha. Akka isin agartan kanatti nyaata qopheessaa jirti jechuudha. Kanaaf AI'n kun
akka barbaadanitti promptii isin kennitaniif irratti hundaa'eeti imeejii gosa isin barbaadanii san create isiniif godha jechuudha. AI'n inni lamadaa kan nuti ilaalluu fi AI'n ajaa'ibaa kan isin itti fayyadamuu dandeessan kan namni imeejii barbaade generate godhuu danda'u yookaan immoo generate godhuu barbaadu itti fayyadamuu dandeessan. AI Adobe Firefly jedhamu kana Adobe Firefly kana App Store irraa fi akkasuma Play Store irraa illee argachuu ni dandeessanii. Appiin kun kompiitara irratti illee akkasuma silkii irratti illee tola isinii hojjeta jechuudha. Kanaaf Adobe Firefly kana haala kanaan akkuma isin agartan kana irra gattuqachuudhaan ni bananna jechuudha. Appiin Adobe Firefly kana fakkaata yeroo banamu. Amma Adobe Firefly kun banamee jira jechuudha. Haala kanaan dashboardiin isaa kana fakkaata. Akkuma isin agartan kana appiin kun yookaan immoo AI'n kun kaampaanii Adobe irraa hojjetame kaampaanii Adobeetu isa hojjete jechuudha. Akkuma isin beektan kaampaaniin Adobe kaampaanii baay'ee diizaayinaan beekamaadha. Sooftiweerota diizaayinaa kan adda addaa hojjechuudhaan beekama. Fakkeenyaaf sooftiweerota thumbnail ittiin hojjennu kan akka Adobe Photoshop faa hin beektan jedheetii yaada. Adobe After Effects faa jechuudha. Sooftiweerota baay'ee powerful ta'an kan ittiin diizaayina hojjennu kan ittiin graphic diizaayiniin ittiin hojjetamu kaampaanii oomishuudhaan beekamudha jechuudha. Kanaaf ammas kaampaaniin kun AI kanaan as bahe AI kana yookaan immoo Adobe Firefly kan jedhamu kana isatu hojjete jechuudha. Akkuma isin agartan kana dura namoonni kana dura hojjetan yookaan generate godhatan kana fakkaatanis amazing akkuma isin agartan kana fakkii baay'ee babbareedaadha. AI kanaan fakkii barbaadne kaafachuu dandeenya. Fakkii gosa barbaadanii ajaja keessan irratti hundaa'a yookaan immoo promptii keessan irratti hundaa'a. Promptii bareedaa yoo kennitaniif akkasuma fakkii bareedaa isiniif baasa. Promptiin keessan ammoo kan ifa ta'e yoo ta'uu baate fakkiin keessan illee akkasumatti kan ifa hin ta'in ta'uu danda'a. Kanaaf yeroo promptii barreessitan promptiin keessan baay'ee ifa ta'e kan ifa ta'ee fi kan addaan bahe ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf akkuma isin agartan kana Adobe Firefly kun waa lama isinii hojjechuu danda'a. Wanni inni jalqaba imeejii isinii hojjeta yookaan immoo imeejii generate isinii godha. Kan lammadaa ammoo video generate isinii godha jechuudha. Video generate godhuu yoo barbaadan appii kanaan video generate godhachuu dandeessanii. Mee ammaan tana ilaaluudhaaf imeejii tokko generate ittiin goonee haa ilaallu jechuudha. Imeejii generate godhuudhaaf akkuma isin agartan kana iddoo kanarra gattuqachuudhaan iddoo kanarraa imeejii barbaadnu san itti barreessina jechuudha. Imeejii isa waan isin fakkaatu itti barreessina. Erga itti barreessinee booda imeejii keenya san iddoo generate jettu kanarra gattuqachuudhaan generate godhanna jechuudha. Akkuma isin agartan kana promptii itti barreesseetiin jira. Promptiin ani itti barreesse magaalaa takka magaalaa bareedduu magaalaa halkanii kan ilaalcha halkanii akkasuma kan makiinaan adda addaa makiinaan barartufaan keessa jirtu skyscraperii adda addaa kan qabdu magaalaa akkasii naaf generate godhi imeejii magaalaa akkasii naaf generate godhi jeetiin itti barreesse. Kanaaf mee waan isin imeejii isin generate gootu yookaan immoo imeejii akkam akka isin generate gootu walumaan kan ilaallu ta'a. Kanaaf yeroo promptii itti barreessitan erga promptii itti barreessitanii booda iddoo jala kana generate bakka jedhutu jira. Generate ka jedhu kanarra haala kanaan gattuqachuudhaan aga isin generate nu gootu haala kanaan eeggattanii jechuudha. Wow! Akka isin agartan kanatti magaalaa akkanaa kana generate naaf gootee jirti. It's amazing. Dhugumaan magaalaa ajaa'ibaati kan isin generate naa goote. Fakkiin yookaan ammoo imeejiin Adobe Firefly kun generate isiniif gootu baay'ee professional kan ta'edha. Kanaaf fakkiin asirraa generate isiniif taatu yookaan ammoo fakkiin isin asii generate godhatan kun marketingii fi design workii adda addaatiif kan isin fayyadudha. Marketingii adda addaatiif itti fayyadamuu dandeessanii akkasuma hojii dizaayinii adda addaatiif asirraa itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Kanaaf professionalidha jechuudha fakkiin asirraa wanti kun isiniif kaasu yookaan immoo AI'n kun isiniif kaasu generate isiniif godhu fakkii baay'ee professional ta'edha. Kanaaf haala kanaan AI kanatti fayyadamtanii fakkii gosa barbaadanii fakkii akkaataa barbaadanitti imeejii barbaadan generate godhachuu dandeessanii. Imeejii kana yoo barbaadan thumbnail itti fayyadamuu dandeessanii. Yoo barbaadan ammoo online adda addaatiif fayyadamuu dandeessanii. Akkasuma yoo barbaadan purpose barbaadaniif itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Inni sadaffaa ideogram jedhama. Innis AI yeroo ammaa kana irraa dubbatamaa jirudha jechuudha. Footoowwan ajaa'ibaa ittiin generate gochuu dandeessu. Haala kanaan kompiitara irratti ideogram jennee yeroo barreessinu yookaan ammoo yeroo search goonu haala kanaan nuuf dhufa. Ergasii imeelii keenyaan saayiniin gochuudhaan gara AI kanaa seenna. Akkuma agartan kanatti fakkiiwwan kana dura namoonni generate godhan haala kanaan nu agarsiisaa jira. It is so amazing jechuudha. Mee amma bakka describe what you want to see jedhu tanatti promptii tokko galchina. Wanti nan gaafachaa jiru motivational posterii tokko kan dream big work smart jedhu tokko akkanaaf hojjetuun barbaada. Kanaaf aspect ratio isaa haala kanaan erga sirreessinee booda style kan jedhu irra tuqxanii style barbaadan irra gochuudhaan generate yeroo jettaniin haala kanaan posterii ajaa'ibaa kana
create nuuf godhee jira jechuudha. Image tokko qofa osoo hin taane hanga afuritti yeroo tokkotti waan baasuuf kan irra bareedu keessaa filachuu dandeessu jechuudha. Mee amma promptii lammadaa kan jaldeessa muka gubbaa dhaabbatu akkanaaf kaasuun gaafadhaa jira. Kanaaf jaldeessa muka gubbaa dhaabbatu naaf kaasi jedhee gaafadheen jira jechuudha. Yeroon generate kan jedhu irra gadi tuqadhu haala kanaan jaldeessa ajaa'ibaa create naaf godhee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma argaa jirtan kana fakkii baay'ee hyper realistic ta'e nuuf kaasee jira jechuudha. It is so amazing. Fakkii akkana kana artistoonni nu harkaan kaasuudhaaf maybe ji'oota itti fudhachuu danda'a. Kanaaf AI'n kunis AI ajaa'ibaati jechuudha. Mee amma dhumarratti AI sadeenuu gaaffii wal fakkaataa gaafachuudhaan fakkii isaanii wal cinaa qabnee ilaalla. Promptiin an kennuufii deemu gurbaa dardaraa tokko kan ganama yeroo aduun baatu gaara gubbaa dhaabbatuu fi gamatti waa ilaalu akka generate naaf godhuun barbaade yookaan gaafachaa jira. Jalqaba Adobe Firefly'n gaafadha. Haala kanaan itti barreesseetiin sanbooda generate kan jedhu kanarra gadi tuqadha. Egaa generate naaf gochaa jira. Egaa gurbaa ajaa'ibaa kana generate naaf godhee jira jechuudha akkuma isin agartanii. Image isaa baay'ee professionalidha akkasuma realisticidha jechuudha. Bilisaan footoo 4 kan aangilii adda addaa argachuu dandeessu jechuudha. Mee amma gara ideogiraamii deemuudhaan gaafii wal fakkaatu gaafanna. Gurbaa akkam akka generate naaf godhus walumaan ilaallaa jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana ideogiraamiin gurbaa kana fakkaatu generate naaf godhee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf kunis baay'ee waan ajaa'ibaati jechuudha. Dhumarratti gara Leonardo deemuudhaan gaafii wal fakkaataa kana gaafanna. Haaluma kanaan Leonardoonis wanta nuti gaafanne akka ajaa'ibaatti nuuf deebistee jirti gaa. Gurbaa kana fakkaatu kana generate nuuf gootee jirti jechuudha gaafii wal fakkaataadha. Kanaaf isaan sadeenuu gaafii wal fakkaataa kanaan gaafannee generate nuuf godhanii jiran jechuudha. Nama dhugaa fakkaata gaa akkuma isin agartan kana haala kanaan AI sadeen kanaan footoo barbaadan generate godhachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana yoo jaalattan like godhaa, channel kana immoo subscribe gochuudhaan maatii tahaa isiniin jechaa viidiyoo biraatti walitti deebina. Ciao.